والله لازم إنه يرونا أرجع سادة جدي بر حبيبي يا ديران والله سيدو كوسمي غراك كيسنجرو اي والله مالي في ما يتون نمني ريسامي دوغان بكا جرتو جرتي نا 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 هدو سجالة هدو سجبين توري أما سجالة دي وندينا ما توكده بيك سنانجد وابدي قدام كبربين برا والجالة ربين تكا ولتي اسن دبلي وي أنجبانا ما نقب والله مسانوتي يسنين جالة إرموسيس لبوتين جالة زيزو بوسيدونا إتين جرتي كيامو كان ريدي بكراتي تو والله زيزو أنا من تاتو لا يقولي كان نعقوتي بقرب تيجي هذا ما أنا كان كوب بقرب بسيفري يلا لمن تاتو والله كم جارتي بليسة كيتي تنكسيت تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكري طبعا نقامة موسيقى جالة كنا بناني فكر سياسني انت زنسيلين سميتو جرا وبساكو حكمتي كومنتي نمون داكي ساكن كنت ملا تبر غاري نما تيك توكي هارا مو كوني زيزو ويني لقمة تيك توكي هارا كون ويي سولوكو ماي ليتل برو زيزو كنا فولو قد عندي كيسا نجولي نمني إبجاز سرطان كون زيزو بوس بيتاني متي بقرا فولو قد كنو لكوستو كبري فتارا فولو قد عني زيزو بقرا كل فساياني تقدرون كفلك نما أودون جيبا عربوا موامبرة ميديا تيستر انديت نش دارالش دوغا والله كيف دا فيتا والله فيتا فيديو باني هندوبت علمنا ما كن سودا فود دي فيديو تباني تو هندوبت اينيوما فيتو نرجسي سنو نمني نما عرب سكوني سالبنا والله نمني نما عرب سو اينيوما فيهم بيكو اين وقتهم بيكو دوغا ربي انايو مال جدن odo wanam beku wata kadubatan an in media kana rakadu fedi jia sadi picture da duga rabbi akka kesa wagga to korra sayti nama narrabsin an ada faranji ke gattu guddadin ada faranji nama kawaju beka oda him beka kana asi isin oromo da afanu fin jedinatin kana oromo mana kasi mit gandum mani mit oromo arsum mar gisi so mit oromo jumma mar gisi so Oromma jechu one jechu Oromo tiga kesani boa afan kesani boa ada kesani boa male bona male gandumma wala kana daba boa kana ummat nama arab suf dentini o nama to ko jibta akka nama to ko jibitan goda male akka nama to ko difa ma jini fita in egres o emni jiramo media emni jiramo no ani nama araba kana jibijira bro wallahi na ana ratanjiru barbe gorsajira yeah
amma arginuun dhibba saddeetiin Aziizaa fi sila Saadiq emmee argata doo jennu kuma bala aangoo bahuu hin dandeenye maalish Aziizaan har'a daqiiqaa tokkoof bakka kana taa'u bakki iyyaanne bakka kee kana taa'u bannaati oofisii dhibba sadii si caala Saadiq inni dhibba sadii si caala ati dhibba saddee inni kumaaf dhibba lama dhibba afurii si caala malee reedii bara qofaman afaan oromoon beekamoo hin beeka akkamitti hin beekne guys Aziizaaf Saadiqee malee aslii asuu fi waan ofii adagaa keessa jiran adagaa way asuun akka nama fira qabuu seentee duwwaan teessi ay asuu please share the live asuu if you share I come gifter bakka kana taa'u yeroo jalqabaatiif yaadi yeroo bakka kana teette simmeetii mootummaatu namatti dhagaa mootii akka mootiin nama godhaa amma yoo tanaa Saadiqee miila isaa warra kaatee akkati ta'a maaliif mootummaa dhaga okay daqiiqaa 51 sadeetu xumurama daqiiqaa 2tu isin hafe daqiiqaa 2 qofatu isin hafe ay haadha faate oomaniin ganee biraa badega walganuun amma kaayedhe yaa walganuun amma kaa amma guys daqiiqaa tokko isin hafa daqiiqaa tokko keessatti namni hin hafne waan ofii asuu fi aslitti bu'aa jira Aziizaa fi Saadiqee carraa hafuu argatanii jiru aslii keessan hambifadhaa asuu teessan hambifadhaa haadha faatee hambifadhaa nama tokko na hambisaa yookaan yoo qabxii ittiin jira hambistuun qabaanne nama tokko naaf hambisaa daqiiqaan keessan goolabamuuf 53 yoo jedhu hin goolaba asuu firan qabdu ay fira takka hin qabdu daqiiqaan keessa yoo goolabame hin lakkaa'a daqiiqaan keessa yoo goolabame hin lakkaa'a namni isin na hambiftan waan ofii asuu fi aslii keessaa tokko hambiftan Hayaati fi Saadiqee fi Aziizaan carraa darbuu bal'ifatanii jiran tokkoffaaf lammaffaa irratti argamu nama jara biratti hafu barbaan daqiiqaan keessan xumuramee jira tokko hanga 10 lakkaa namni Aziizaa fi Saadiqee biratti haftan fira keessanitti lallabadha kiu jechuun amma ka haati faatee 47 qabattee gabbuun amma ka aslii 36 qabattee gadi bu'uun amma ka tokko lama sadi aslii asuu fi waan ofii keessaa nama tokko na hambisa afur maal godha carraa keetu si kuffisaa araanaa miti carraan kees buusaa jira afur irra jira hambisaan jara sadiin keessaa tokko shan yeroo jalqabaatiif aslii fi waan ofii carraan gadi buusaa mudataa jira asuu waliin nama tokko hambisa yookaan aslii yookaan waan ofii yookaan asuu nama tokko qofa barbaada yoo dandeessan lamaan hambisuu dandeessan shan jaha waan ofii carraa hafuura raafattee jirti hay doktorii keessan guddaan gadi bu'aa jira jaha torba doktoraaf asuu hambifadha suutaa jetti waatu jira maafi shaaja meesuuta Asuu irraa lakkee qabda asuu nama seente kanaaf firoon isin dhufne maasu jejjerse suuta lakkaa'e dhugaa jette sheen doktorri miira itti dhaga'ameerraan asuu gaachana godhatanii mana keessa wal jajjabeessiti qabxiin itti marabeeffadha Saadiqeen asuu nama sheen wanta suuta lakkaa'eef haa godhatti maalli kun warra jira hin beekna dhugaa jettee suuta dhugaa jettee asuu ati carraa darbuu qabda war ila ayyee daqiiqaa 55 daqiiqaa 2 isinii dabalee jira daqiiqaa 2 isinii dabaleera kana jechuun Saadiqeen 200 Aziizaan 800 waan ofii 100 asuun duwwa asliin duwwa baado inuma buutan na amana daqiiqaa 57 yeroo jedhuun dhaaba daqiiqaa tokko amma fixan guys aslii asuu fi waan ofii akkasumas musinnaa dhiisaa laalla argitanii musinnaa dhiisaa jirta this is big musinnaa amma gadi si buusa amman gadi sin buusa daqiiqaa takka isin hafe kulu 56 gaya amma
daqiiqaa takka isinaaf firri keessan namni asuun amma mee fira na eegii jette firri isii rafe doktorroo firri isaa rafe kana jechuun jaalachuu qabbu'an haati faatee akkatti lakkaawwan wannoo wayitii tirarraatee giddiidhaan humna ofiitti samaamantee taraa jirti daqiiqaan keessan Allahu akbar tun isinan biftu giftii ko isin lamaanuu nan biftu tun qabxii dhibba sadii argattan good morning dhibba sadii argattan asuun dhibba shan geetti harkifatte kana jechuun waan ofiitii fi Dr. Asliin carraa kufuu qabdan daqiiqaan keessan goolabee jira asuun dhibba shaniin sadarkaa sadaffaa qabdee jirti Aziza asu dhibbuma shanii tanaaf daqiiqaa lama na dabarsiifte wayne tokko guys Allahu akbar haati faatee hafuu carraa bal Allahu akbar Asliin hafuu carraa bal'ifatee jira kana jechuun asuu fi Asliin ammas kufaa jira Maalim. Asliin dhibba tokkoon si caaltaa si faate dhibba tokkoon si caalti Haadha faatee raffitti isaa bira dabarsa rabbi yaa. haadha faatee dhibba tokkoon si caalti Sadiqeen dhageeffadha Sadiqeen kumaaf dhibba lama Azizaan dhibba saddeetiin lammaffaa haati faatee dhibba kuni dhibba ja'a kuma tokkoo fi lammaffaa taate Asliyaatti sadaffaan Azizadha haadha faatee fi asu kufaa jira Amma dafi lakkaa amma dafi lakkaa tokko fa'aa Sadiqee albuuti. Oye bakka isaa Amma tokko dafi lakkaa himakee ol seensisi hidhi akkasii miidhamtuun barbaadu dafi lakkaa himakee. lama suuta lakkaa'an akkuma duraatitti lama yoo si kuffisan illee mirga isaaniitti haati faatee si kuffisnaan mirga qabdi asuu si kuffisuu mirga qabdi Aziza si kuffisuu mirga qabdi Tapha kana namni akkuma jiru ofirraa ilmoo qabu. Adi Allahu akbar shukutiin maraatti sadii jenne afur amma ka haati faatee fi asuu wal qabatanii sirba ofii sirbu afur Ani waan asuu lolu see taareef natti jabaan nama kitti sheer godhee asuu fakkeessee lola bara. gaachana Allahu akbar bala ofitti kaastan yaa asu bala ofitti kaastan naftellee nafne dhageeffadhu goy asuu naftellee nafne Allahu akbar Mati gift makasih. Mira que estaba digo, please mira que estaba. हम भी सीखने वाले कि हम आप उसी Ka ilmoo tujjaara qabne jim. हम Ilmoo tujjaara qabu jiru qabaatullee ka ilmoo tujjaara qabu jiru lakkaa ifetti bakka. asli kuma kuda afurii fi kuma kuda shan dhibboota kan qata kuma kuda shan qaba. Haala amma argaa jirru Sadiqeen lammaffaa. Azizan dhibba saddeet qabdi turte kuma tokkoo fi dhibba tokko. Asuun kuma tokko waan ofii dhibba sagal. Asuu fi waan ofii miila keessan jabeeffadha. Azizaatillee rarraatee darbaa jirta rarraatee. Tokko. Eebada asli. Asuu sababatee tiniin asitti qiyaamaa nutti buusa. Tokko. Asuu galaan shaqqaladhee barfoormi. Lama. Amma seente suuta godhiif. Sadi. Wallahi ana mala kiyya hin beeytan isheen godhu gara laafuma makiyya hatuma garaana nyaatee akka jedhe. Ma asitti argaani bari mul'ata abbaan fedhee argaa. Shan. Jaha. Torba. Saddeet. Sagal. Haati faatee fi asuun of qopheessa. Sagal. Tokko. Sagal. Lama.
Marki ko Sagal. thank you. There is all of my people thank you. Wari galgala rakatene gamma turtan gurre kaumsa ganama utuba. Kudhan jedhee jira. Asuun dindila ta'uu haa dandeessu malee hafuu hin dandeenye. Haati Faatee qabxii guddaa kana qabatte. Sababa nata. Kullu haja faatma sababa yerana. Kullu Waan haja musinnaa hin hojjenneef. Waan musinnaa hin hojjenneef malee bannaati silaa baay'ee waan hojjette turte. haati faate kufte. Tikko koy dastaa kenna xaaxaafnaa qoy reedi tikko koy. Ataatamu qabna wallahi. Fincaanii tuqaadha dastaa xaaxaa. Firiidanii isinii kenneera. Karaata guddaa gombisnee asirra ol baanee jirra. Aan deema. Ramne ati gurre gabba marrafe. Allah rafna achi gasti wayina waamane achi tukka achi haasofnee dhufe. Gurri mee atammamaaf seente? Wallahi. Seennaan jedha. Ani qosa dhaamiti abbaan firee namoy. Haadhuma faadhati mooyamuu jibban. Haadhuma faadhati mooyamuu aga jibbu wallahi. Wallahi sama dhugaa rabbi. Gurraan isii gurraa miti bar. Wallahi makiinaatti gurguran namoonni haati Faatee guyyaa takka simmoota. She is your nama moote Gilippa no respect. Haadha faadhati no respect. Tiya oluma habibi yetiras. Bar koin koin bari basharin wati bar wannan si. And barna mitini nama desite akamil koroma desite nama yero jalqabaati shawari na galchee barna dhukkube yero jalqaba awalan gemi eegalu tokko oromoon dina cakante sumale namir dhaabate na jeefte amma makeessatti shawari na dhukkube torbaan tokko dhibame wallahi intara gumaa taate olte doktor Amma duwwara keessanii kataanaa argamu waa'ee. Dasta tamarra dina kaat faate sako Ayye. Haati Faatee kufuun. Baay'ee dorgomtuu cimtuudha. Amma hundi keessa achuma jirta. Urad. La ilaha. Amma haala amma argaa jirru gurreen dorgomaa ta'uuf yeroo mana kanatti argamutti dubbiin jabaa ta'ee argamee jira. Kana jechuun gurreen duwwaa, Siidunaan duwwaa, Aziizan duwwaa, Saadiqan duwwaa, Asliin duwwaadha. Mee amma sa'aa kana seentanii namoota qabxii gurguddaa qabutan buuftanii Allahu ta'aalaan sodaattanii daqiiqaan keessan yeroo amma lamarra jira torba yoo ga'u hin dhaabatu. Miira keessa. haadha faate gurraacha filatan. Leenci dhufaa jira qoy leencaan bifachiisee haadha Faatee biraa ba'uufi bar. Leenca gurraachoon leenca dhufaa jira. Duwwaadhaan bahee gaddi onnee reebisu dhaga'amu hanga dhumaatti ta'a jechuudha. Duwwaan duwwaa baadodha. Ayi duwwaan duwwaa. Leenca isaa dhufa. Isaaf firii sana malee fira qaba. Duwwaarra jiru kunii fi ila dhuguma. Baate jettiin tala. Abbaate. Allahu akbar. Asliin haalaan margitaniin kumni soddomaa fi kumni tokko Allah bakka inuma akka isaan lakkaa'u. Guys, daqiiqaa takka keessatti haalaan Maqi wallahi nagara miidhagdee dhooqa. daqiiqaa sadii qabdan. Leenci gurraachi bishaan bu'e. No achi seensi seennee bar. Achi seensi jennee tokkuma wanne. Tokkuma jedha. Hafuura shurufkaa isaa dhageeffatu danda'e. Hin beekaa bar. Guyyaa dhaloota irra haadha faate muukii yeree. Who is guyyaa dasda? Guyyaan gammachuu. Koneera dhaabate wallahi masiyyee wallahi ija siif hin qabu lubbuuti. Waggaa kuma naa jira. Ay, namichi. Thank you very much. Asliin
dorgoma ende anu miira keessa galee bar asli achi geessuun isa dagadhe miirri naan kute miira keessa galee aamin jechee jirti baay'een abbaa qe'ee balamee jira daqiiqaa lama isinatti Kuma shanii tana qabdoo karaa nagaatiin guutaa akka ta'e ta'ee deemira. abdii hin kutina guys abdii hin kutina namni tokko abdii kutuu hin qabdu sababni isaa haati faatee dhibee sombaa isinitti taatee haati faatee baay'ee hunda keessanitti gaafii taate fakkaata. Haadha faatee is very very smart girl. Hundi keessan Leenji kabraa dabalamu reedi. dabala. Dabala warri reefu saniin tokko gadhiisaa mallee. Warri reefii kamii sila? Injira keessaa naa ta'u deemuuf deemata malee. Warri reefii sun dabala mee leenji? Anamma kuma shanii dhibbata akka malee hin barbaadu lakki. Yoo ta'e Warri reefii kamii sila warri keessan dubbate kun? Guys. gurraacha dubbii dhiibe. Uummanni na sodaata akkanatti. Makii koo walaa umrii dheeraa. Durukkaa leenjaa kee fudhadhu. Reedi arama waa'ee leenjaa ta'e seenemi. Ati carraa Maale leenji namni ka'ee seeni. abdiin gasi buusullee shurufkaa leencaa fudhatteerta. No. Amma daqiiqaan keessan xumuramee jira. Isinii lakkaa hundi keessan aslii malee gabbootanii namni jala waan jiruuf namni biraa gala. Tokko yoo dandeessan nama lama sadii hambisa yoo dadhabdan aslii qofa hambisee namni afur jala jira ol galcha. Lama sadi Where is Effie jedhaa jirti Aziza. afur qophiin osoo jiraate immoo qiyaamaa kana gise mata akka dadadadaddan dhodheetiniif aziizan Haati chirchaaroo eegalte kuno. Aziza ree makiina diimtuu irra ooftiifiin chirchaaroo chirchira ol gootti. Onnee takka naa kennimee haadha faate 95 ta'a. Onnee haadha faate barbaada. Haati faate onnee naa kenni. Haadha faate onnee takka naa kenni ammoo nama xiyyaara naa kennu dhabu. Haa ilaaha illallah. Garaa jabaa. Asuu koo gara ta'u. sagal gisee sadi lakka duraacha Yeroo ol seenu sa'aatiin maaliif fiigatil? sa'aatiin daqiiqaa lama bira dabarse wallaahi billaahi isinii dabale gisee dorgomaan jiru daqiiqaa xiqqoo dheeresita dorgomaan hin jiru you are zero you are siduna zero zasadiqee zero azizanu hafuura guraacha waatu jira fiu wait jedhama horii waa jiraate yookaan immootu hima jallisanii ta'an weeyitii qabdamoo itti mudda ayiskiriimii argattee kula ayiskiriimii afurta kula Jaartiin hirrabde. Jaartii qabdamaa. No jaartii faranjeetu jira adii wayiitu guyyaa yeroo galu waliin taphadhu. Hirrabde. Barack Obamaan kun koomentii barreessee quufuusin. Nyaata suura keessa gala. Oh my God, Marcos. Amma fiti. Bakka leenca lama arge annaga. Re Marcos. Gurraacha leenca maal akka ta'e. Leenca lakka reedi mana kee leenca lama si lakka sadeessanii qoy. Lakki kawanni kee bareeda jira. Eega. Sagalee hin jiru sagalee silkii bakka duraatitti deematu. Ati silkii qubamaa itti galanii hin jiru amma. Maal jechuun hin jiru jechuun? Amma sirri. Sagal tokko
Gurraacha leenca nama lakkaa dhufee. Sagal. Beeka. Lama. Malakkaa Suleman. Malakkaa baaduu baaduu. Sagal. Sadii. Kudhan. Jabaadhaa dillamaa wal qabadhaa deema. Wal qabadhaa deema. Waggaa tokkoffaa. Gurraacha waggaa tokkoffaa gaafa leenca sadii argattee gahu waggaa tokkoffaan gurraachoon leenca sadii argate gahu Wallahi. wallah. Waggaa tokkoffaa si kabaja turre. Waggaa tokkoffaa si kabaja wallah gurraacho. Guys, haala amma argaa jirtan kanaan qoy amma hundi keessan duwwaa irratti argamtanii Dr. Asliin targeetti jalqabaa or first semester cufuuf qabxii xiqqaa yoo isaafu akkasumas jaroonni kuwwanis dorgommii cimaa keessa jiranii Aziza yaa'u har'a geestarrisii hojiidhaan biizii ta'e malee bakka keessan kana hin argamti turte ammaaf garuu dorgomtuudha. Guys, daqiiqaa 12 irra jirra, daqiiqaa 17 hin dhaabatte jechuudha. Warri jala jirtan kuwwan next seentan hundi keessan duwwaadha. Taphni eegalee jira. Share the life. Share the life. Gurraacho faanni isaa leenca lama fidee dhufe. Saadiqeen har'a gudii nu godhe. Leenca marraa dhumaatirra gadhiise. Kan silaa bakka mootummaa taa'u qabxii dura jalaa fageessan. Mute za haati faate waan mute godha. Mute irra jirti haati faate. An ofii hin argine nusi argaar. Haadha faateen argitaa doktor. Argaa jirsi argaar haadha faatee jallitaa yana sitti maa namni waasii darbe. Amma leenca argattee maa? No, an argannaan isii itti toraaba. Ijassi baname. Warra azaabatiif warra jaannataati. Ijassi baname isaa? Bataam 50,000 meeqan dursaa jira. Dhugaa rabbii anuu baay'ee gammade maaliif jennaan Dr. Asliin mana kanatti carraa leencaa baay'ee hin qaban. Carraan isaan qaban karaa nagayaatiin oduma qabsaan tokkoffaa ba'an malee karaa humnaatiin yeroo jalqabaatti marge. Dhugaa rabbii dubbatuun firummaan qabu. Garuu ana somalee cinatti darbamu abdiin kutu war tokkoffaa ba'a. Barra oduma leencisa darbamu qabsoo karaa waan biraa gammachuun lammaffaan saadiqeen saa'ibni kiyya akkasuma jaalli mana kanaa cimaan leenca argatuu isaarra dastaa guddaa. Yaa miskiina namaa dogongoraan faa leenca namaa buusa wallahi. Nama umrii dheerattu galata kabareedii bira leenca dogongoraan namaa buusu. Namni leenca dogongoraan namaa buusu warra akka saadiqee warra akka mi'aa kun galata guddaa qaban. Maaliif uummanni kun nama yaada? Ready. Ani kiyya wayyaa ooyee. Miyaan karra guddaatu mis gootee malee. Argaa turbeemi. Reedii abbaan asii. Wallahi Marcos jecha siin qabu wallahi Marcos hedduu takka galatoomi obboleessa kiyya qaalii. Marcos yeroo naaftu wallahi. Lakkii biroon fadhaa nama kana laalaa ta'etu waan irra jira. Namni ma'anaa isaan beekne gammaa Marcosiin ma'anaa Marcos baradhaa maalummaa isaa baradhaa jabaa namaati. Guys amma hundi keessan duwwaadha. Haala amma argaa jirru. Marcos xiqqii qaba. Saadiqee leenca kiyya naa fuudhiyetti. Waslaatti anaa kenne bar inni silama akka ati xinaarree milisee naa kenne. Hundi keessan duwwarra jirtanii qabxii 500 kan jalqabaa namni argate bakka taargeetti kanatti of darbataa. Namni immoo qabxii hin qabne nama 5 yoo ta'e 5 gadi bu'an jechuudha. Namni 5 waan jala jiruuf namoonni dabalataa 5 jala kanatti taa'anii gistii eeggataa waan jiraniif. Amma xiyyaara kanaa kenneetiin seenaa galmeessa onnee xiyya keessatti siidaa ijaarata. The first semester Siidaa leencanii baanee dhageeffadha namni Dr. Aslii xiyyaara tokkoon taargeetti cufeef semesteera jalqabaa barataa tokkoffaa barataa cimaa bara kanaa jedhamee badhaafamaa akkasumas itti fufa. Gaayis hundi keessan duwwara jirtan. Xiyyaarame namni 500 sii kennee bakka kana si kaa'u eessa haa dhufu hin jiru. Doktor duwwa, Saadiqeen duwwa, Aziizan duwwa, Hayaatiin duwwa, waan ofii koo duwwaadha jechuudha. Duwwaan duwwaadha. Asliin
hunda isaanii harcaasee mataa gubbanu taa'us amma duwwaan jara walqixa. Nama qabxiin saadiqeen tokkoffaa ta'uu qabaa. Saadiqee bakka ofiitti deebi'uu qabaa. Yaa shabaab jedhan bakka keetti deebiteerta goota akka this office is today dhibba takka ta'e dabalaa fi 36 ga'u dhibba takka ta'e dabalii fi ofiin bula. Thank you, Fimba. Dhibba takka ta'e dabalii fi bakka 36 jettu tana irratti laphee ofii dhiibee haa taa'u. Huumaa ina suu jette faranjiin. Maan kamalee ansa jettee bashaan. Yemin dhibba takkaanoo dhibbi takka kamaalii 1,000 dabalaa jechuun 1,000 qabxiin isaa taargeettii gubbarratti argama. Assalamu alaikum maal jira? Leenca wal garafaa jira by the way. Maal argattee akkatti 30 wayii geetti sila moo haaggoote? This is no original coin. Eessumaan bakka kana dhuftu nama argaa raayyuu. An dhibba gadiif wayne hayaate. Who minus who? Who minus who? Yeah, who minus who? Who minus who? Jette argite? Man kamani answer. Exactly. Who minus who? Torban tokkoof ol aantummaa ofii mana kanatti argisiisaa turte giifti tureen aziizan boqonnaa hojii irra jiran natti fakkaate har'a hoomuu shokoisu. Boqonnaa irra jiran. It's a break. Jette faranjii this is break. Amma daqiiqaan keessan xumuramaa jira saadiqee qofa hafaa jira jechuudha. Asliin koo sagaltee ishee qabatee qabbu'aa jira. Eenyuun isin? Marcos, ya The habibi. first target in this house. Kana keejjitaa xiqqoo celebrate. The first 100k target is shut up. Kongora, Dr. Asli, Kongora. Mina rozi galala. Bagara bisi gammachiise. Ya, koinii 50,000 haala amma isin arga. Happy birthday Dr. Yarra bakka guyyaa dhalootaa godhadhu abbo. Ada mate gara dia. Undi ke Guyyaa tokko irratti jara gara gua ada mate. Haati faatee leecha ilmoo kana afuufaa oolte har'a faateen tuqe. Haati faatee is very dangerous in the good man. Amma daqiiqaa Dira ma. keessatti ni lakaa. Eenyu Ada mate guduman jette bar. dubartii dhiira caaltu dhiira eesin dhiira haati deesse. Dhiira haati deesse. Guys, warri qabxii gurguddaa qabdan Allah asliin ammas 500. Waytaree fi taargetii irra kaayyennu saneeti jirta waslaattitti. Sagale galgala shara wonte isa. Haadha faatetti jalaa hin bu'in. Haadha faatetti jalaa hin bu'in. Amma guys, daqiiqaan keessan takkatti hafee isin buusa jechuudha. Dr. Asliin taargeettii jalqabaa cufuu keessa taree biratti cuccufee jira. Ulaagaa hunda guutuudhaan. The second semester is itti fufa maalatno. Amma daqiiqaa isinii lakkaa'ee Asliin hin hafa. Saadiqeen hin hafa. Waan ofii doktoraatiif aziizan gadi bu'aa jirtan. Gadi bu'aa jirtan. Gadi bu'aa jirtan. The second semester is is yeah. Thank you. Amma gadi bu'aa jirtan. Nama tokko hambisaame haadha faatee akkasumas aziiza fi waan ofii keessaa tokko hambisa. Nama tokko na hambisa. Handi isa was qarrutu. Tokko lama gisee allakkaa kana namni laaluu barbaada beekta. Na laaltanii qofa. Sitti olu namni waan laalin isaa. Sitti tolu yoo dheedhii ilaalin akka isinitti hin tolle nan beeka. Na laala. Oh hayaat hafuu dandeessee jirti. Haala amma argaa jirruun hayaat hafaa jirti. Tokko waan ofiitii fi aziizan bu'aa jiran. Lama Dr. Asliin 5,100 tokkoffaa. Saadiqeen 1,000 lammaffaa. Hayaat amma meeqa argattee isa kaate jira? 500 sadaffaa. Sadii afur
afur shan waan ofiitti fi aziizan carraa gadi buutu isaan mudataa jira dhaqqaba. Shan jaha jaha torba torba saddeet sagal sagal gizee sadi lakkaa'ee 10 jennaan haadha faatee fi aziizan carraan gadi bu'uu isaan mudataa jira. Sagal tokko sagal lama sagal sadii gurreen hojii lakkoofti sagal sadii kootu godhaa nyaata hiika kudhan soorii haadha faatee jedhee jira. Aziiza fi haati faatee osoo milkaa'in taraa kana hafanii jiru. Har'a Dr. Asliin qiyaamaa buuse dorgomaa dhabe badabbo. Ayi dorgomaa dhabe. Ayi dorgomaa dhabe. Ati amma firan qabdame ati firri kee 20 sitti kennati jalaa miliqe. Eshi. Ready wa Allah koi. Happy birthday kan kabaje eenyunni. Afurtamaan baate. Ay, mute. Ari'ee ila amma yoo qabxii argattan qofa kan dubbachuu dandeessan yoo qabxii argattan Dr. Asliin amma taargeetii jalqaba waan cufeef yeroodhaaf bakkuma san tura. Yeroo qabxii argattan garuu gadi sin jalaa buusa. Marcos Kiyya, but I'm respect because this house to give them in this Thank you house. very much. Bye, Galata. No problem. Sadiq and Asli say thank you, Marcos. No problem. Everybody. Allah. Yeah. Bye, Galata. Okay. Thank you. Okay. Okay. Daqiiqaa 23 irra jira 28 ittiin dhumata jechuudha. 28 ittiin dhumata. Daqiiqaan taphni keessan eegalee jira. Namni qabxii jalqabaa 500 argate bakka ofiitti deebi'a. Haaluma wal fakkaatuun namni 500 hin arganne yeroodhaaf bakka doktoraa namni tokko tuquu hin danda'u. Anillee sodaadhee asitti deebi'ee jira. Kun dirqama jechuudha nama ol aanaa kabajuun dirqama. This doctor is today is king of this match. King of this match. Ya ummata ati bar doktora kanan qoosaan jaalatu umman. Yaa ummanni ittiin qoosuu dhiise keessattuu ilmoon irratti duuti akkasuma firoonni isaa warra akka Maarqoos kun doktoraa bar namni kun dhuguma kabajamuu qaba jechuun firoonni nutti gadhiisanii Maarqoos waan jedhe bar galgala waan jedhe namni lafarra yaa hundi qaba haalliiti jedhe amma namoota galgala digiitti dhaqanaa ture hin beektaadha. ennummaa nuka isaa ta'uu nutti hime achi booda jebin nama qarama yaa'u bichaadha anu kan isaati jedhee bataa Yeroo tokko baay'ina namaatirraa waan ijoolleen Wallahi dhiira namaa galatoome Deserve, man. hedduu takka galatoome This is wallahi. nothing, brother. Yeah, what am I You make my day beautiful. What is going on? below this is very hard dinosaur mobile harka gobe dhiifama naa godhe adafate Oh my kuni God. rakkoo mobile kiyyarraa qabdu ibsachuudha 27 Oh my Uma God. 27 haati faatee ummata dinosauriidhaan balleessite Ready sagalena ta'e loomii Oh kona. my God. One of you. fatiyaan akka nama fira qabu haadha faatee irratti foggortee Oh my God. silent haati ibidda turte adda bideen ibidda gattu. Gaadi arafaate haati faatee dhuguma ibidda turte ibidda isheen abidda nan beeka lafaate onne isheen beeka. Marcos dhuguma nama support ta'uu qabudha haadha faatee thank you wallahi saab namni Marcos bira dhaabbata Arafaate dhugaa that's too much. gifarra haadha faatee thank you Marcos yeroo baay'ee namaa kenna malee namni isaan kennu garuu gammachuu isaa har'a haati faatee dhugumatti eenyummaa keessatti mul'isa. Eenyummaa Marcos haati faatee argisiiftee jirti.
Congratulations. jecha siifin qabu dhugaa ulfaadhu bareeddu keenya baay'ee galatoon. Kana jechuun qoyqaa itti himamu. Kana jechuun Maarqoos malee jarri afran amma Maarqoos ta'e galatoomi. Maarqoos kongireettu gadi bu'aa jirtan jechuudha. Doktorri 100 qabatee gad bu'aa jira. Hayaat 1,135 gad bu'aa jirti. Fatiyaan only Maarqoos Maarqoos 27 guutuu 30 guutuu. Abaaboo tokko naan darbin please. 30 guutuu qoy babroma. No. Jana jana Hin bareedu. Hin bareedu. Dila kuma No, stop. Nam buat dhugaa rabbi. Sartii kee kalas. Fikirin beektu ati fikirin fi kennaa jirti bara jaalala ni isaani. Nama tokko miidhaa calluma deemaa jechuudha. Bakka amanga namni isaan dorgomu hin jiru. Baay'ee galatoon. Kana jechuun qabxiin haala ajaa'ibsiisaa ta'e Maarqos duubaa dhufee gubbaa keessanitti ol ba'ee asliin narraa gadi buutaa hayaat narraa gadi buutaa fatiyyaa narraa buutaa saadiqa narraa buutaa nama fira qabutu seenaa daqiiqaa keessan 27 ta'een dhaabadhe. Hayaatis hafuu dandeessa jirti. Hayaatis hafuu carraa argattee jirti. Saadiqee Fatiyaa fi doktorri keessan qabxii 100 qabatanii gadi bu'an salphina oolcha. 100 qabatanii gadi bu'aa jiran. Leenca tokko hafaya. Kaayiroo gadi bu'uun ammaka. Barattoonni kaayiroo. Rabbi inni fidamaa abshir leenci tokko. Gurraacha koowwanti qabiraa. Leenca tokko hin hafaa, leenca tokko hafaa. Eessatti hafa laata? Gurraachaan kun sheeyxana wayii qabatee deema. Sheeyxaan maduufaa kan ta'u irra gaachi kun. Waan akkanaatu jira na seensi naan jedhe. Hin seensise. Na agarsiise. Tokko dabalamu jedhe. Hin dabalamu. Tokko dabalame naan dabalame. Ani aslii biratti se'ee garuu inni leencuma jedhee malee bakka itti bu'uun beeku. Maarqoosiin kee ajaja isaa fudhatte seexana si wasawwate Maarqoos giiftii ammaa saniin kennaa miti. Seexana si wasawwate. Siddis si wasawwate. Ati ofirratti hin beekne malee. Ani bari Osman hin ture eegan bari. Ila seexana jechuun afaanii namatti naasa'u. Namatti fakkeessetu bakka gadhiisan nama kakaasa. Seexanatti kakaasa. Seexanatti kakaasa. Mana ol bahee nu gad deebi'utti miilli na dhukkube bar waliin ba'a gadi bu'a kun dhumarratti akkas ta'a. Ayyee dhumee jira. Yoo dandeessan Waan ofii. aslii fi Oh my God. fatiyaan bifachuuf yaala tokko lama sadi afur fatiyaaf doktorri gadi bu'aa jiran shan Maarra yoo buune mormotee qorrituu tana keessaa buune waan jaalata rabbi keessa buune isa. Zifti. akka jannata keessaan bu'uun azal Inta shaabidaalle. Gadi waa jira. shan Poolisii kochi shirnaa godha. ila fatiyaan argattee giiftar fatiyaan Saamiko! I miss you! way hinaaftee barmaanutti jiddu Gaas doktorii Yaa. keessa. amma haala argaa jirruun saadiqee hayaatii fi asliinis hojjumaan gadi bu'an qabxiin isaanii kan jara lamaan waan wal fakkaatuuf jara jala aslii duwwaa jiru kanarraa afaan jirtan dhaqqaba jaharra jirra My torba sister, I miss you, Ayuko. torba fatiyaan lammaffara jirti saadiqeen carraa hafuu argatee jira lammaffara jira saadiqee hayaatii fi asliin bu'aa jiran Saamiyyee. saddeet sagal tokkoffaan Maarqos lammaffaan saadiqee sadaffaan fatiyaa asliin duwwaan gadi bu'aa jira doktor hayaat 300 gadi bu'aa jirti doktorri 100 gadi bu'uu salphina jechaa jiran doktor hayaat seentee
bahuun salphinaan oolchaa jechaa jiranii jabaadhaa hambifadhaa. Maarqos 27,800